Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaadhayi galata waaqayyoo akka mooltaan jecha horii keenya eeggachaa irrachuudha. Uummata qashtii akkam jirtan fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jedha. Maqaa yeroon kun galgala akkuma argitanii jechuudha. Kana fakkaataa hoddoon keenya guyyaa guyyaadhaan argitu. Haa ta'uutii garuu yaada baay'ee babbareedaa kennaa jirtu ulfaadhaa jechuun jaalladhaa samarraanii abbaan miliyoon immoo kinooti lukkoolee gayyaasanii egaa yeroo amma galchee galgala kana fakkaataa kinoo hoddoon keenya illee facaafanni reefu nuuf margaa jira sin jennaa. Dubartoota eenyutu maal jette? Safuun beektu naan jette. Akka maaliif? Safuun beektu maaliif yeroodhaan tolfattu yookaan akka daa'imaa taata? Akkasiin jedhan argoosh sirrii siin jedha. Ani annagaa kootii galata waaqayyoo sin jechuun jaalladha. Egaa galatooma ulfaadhaa gaafii naa kennitanii gaafii soorna gaafattan akkasumas yaada soornaa kennitanii galatooma ulfaadhaa sin jecha yaanni keessan tokko tokko na bohaarsaa jira jechuudha. Kana fakkaata waa'ee amala kiyyaatiin wal qabatee gaaf tokko viidiyoo isinii qabannee dhufna. Kana fakkaata obboleettiin kiyya tokko maal naan jettisee taanii maallaqa wayiin of harkaa qabaa. Viidiyoo koo yeroo hunda daawwatta maallaqa wayiitiin of harkaa qabaa. Kanaafuu ergadhumoo fudhadhee galuu naaf wayyaa jette jechuudha. Gaafii kana tanaan duras deebiseen jiru jechuudha. Gaafii akkana kanarratti baay'een hamma naa danda'ameen deebise. Biyya keessatti fudhattee galuu ni dandeessa. Garuu immoo sharafni si jalaa gadi bu'uu danda'a yookaan immoo gabaa gurraacha ta'uu dhabuu danda'a. Gabaa gurraachaan ol namaaf ka'a. Garuu gara baankiitii yoo ta'e xinnooshii gadi nama jalaa bu'aa jechuudha. Egaa sanirra himmootu yeroo nama qabaattan ta'e achi teessanii gabaa gurraacharraan yoo ergattanii buukii keessan irratti maallaqni keessan isinii gale san isinii wayya jedhee tana yaada hunduma keessaniifuu jechuudha. Yeroo baay'ee gaafiin kun gaafii hunduma keenyaati jechuudha. Galgalallee jechuudha viidiyoo nama isinii waraabaatiin jiru kuni. Kanaafuu kana fakkaata gaafiin keessan jechuudha. Ani akka kootiitti gaafan fudhadhee galu jechuudha. Maallaqa waa xinnoo harkatti qabadheen gale jechuudha. Kan inni qabadhee gale suni osoo achitti ergadhee naaf wayyaa. Maaliif yeroo sanatti 36 ture 36 dirhamni Dubaayii 36 qarshii 36 ture kan Itoophiyaatti. Garuu birrii tokko qarshii tokkotu irraa gadi na jalaa buusan jechuudha. Gabuma gurraacha iyyuu ta'ee ani namatti kenne akka carraa ta'ee nama achi dhufe tu jira waliinan dhufe jechuudha. Nama sana inni dhufe deebuudhaaf dhufe akkasumas immoo maallaqa erga jechuudha. Karaa gabaa gurraachatu hojjeta. Isa sanuyyuu innuyyuu gatii birrii tokko na cabsee jechuudha. Yeroo sana silaa 36 na erguu qabu na hiikuu qabu 35 naaf galchu jechuudha. Maallaqa kiyya sanuutti kennee deemee bariisaa lammaffaa yookiin sadaffaa nama na ergisiise jechuudha. Inni immoo kana fakkaata yoo fudhatanii galanii baay'ee qormaata qaba jechuudha. Maallaqni akka kiyyatti akkan argetti jechuudha. Garuu akka namoota biroo hin beeku. Namoonni biroo tariitii qabannee gallee jijjiirsiifannee namoonni muuxannoo qaban tariitii jiraachuu danda'u. Garuu immoo akka kootiitti nu ulfaata. Yeroo beeruutiidha galees jechuudha. Fudhadheen gale maallaqa ji'a afurii moo maal akkas ta'ee fudhadheen galeen ture. Garuu immoo na jalaatii gadi buusan jechuudha. Isallee
haa ta'u immoo isin maallaqa keessan otoo achi teessanii gabaa gurraacharraan akka duraan ergattanitti akkuma duraan ergattanitti hoo ergattan yookaan immoo gabaa gurraacharraan hoo ergattan baay'ee bareedaan jedha. Warri gabaa gurraacha hin beekne immoo amma yeroo ammaa namni bilbila of harkaa qabu namoota garaagaraatiin wal barateeti akkasitti yookaan immoo akkaawuntii isaas namni sun ergee yookaan immoo dhufaniiti namarraa fuudhanii nama erganii kana fakkaata jechuudha. Dhufanii namarraa fuudhanii nama erguu siniin jedha. Akka Dubaay yoo ta'e fakkeenyaaf amma Imaaraatii keessatti dhufanii namarraa fuudhu, manatti dhufanii illee namarraa fuudhu, akkasumas akkaawuntii irrattis galchanii maallaqni keenya yeroo baay'ee akkasitti nuuf gala jechuudha. Kana fakkaata. Yoo qabattaniis galtanii immoo rakkoo tokko hin qabu. Garuu immoo gatii achi ittiin ergitanii fi gatiin asii ittiin hiiktan garaagarummaa qabaa jechuu barbaadeetanii malee waan biraatiin miti obboleettii kiyya qabattee illee galuu ni dandeessa jechuudha. Mirga keetii kasi dhoowwu hin jiru jechuudha. Qabatteetis galtuu ni dandeessa. Akkasumas immoo achis ergachuu ni dandeessa jechuudha. Laakiin immoo maallaqni kiyya na jalaa badaatii ani qabadheetanii galaa qabadheetan gala yoo kan jettu ta'e qabattee galuu ni dandeessa jechuudha. Ammootu lakkii achitti rakkachuurra maallaquma kana waliinuu yeroon galu sana rakkachuurra amma ergachuu naaf fooyyesoo jette akka ofii keetii barbaadde jechuudha. Garuu nama maallaqa kee asitti sii qabu yoo hin qabaatiin fudhattee galtee mana agarsiifachuu ni dandeessa. Lakki mootu nama naa qabu nan qaba yookaan immoo nama akkaawuntii kiyya irratti naa galchuu nan qaba waan ta'eef nan erga jette. Irra caala wanti sii salphatu asuma gabaabatti namatti soo ergitee yookaan namni akka garaa keenyaa namuuf hin ta'u yeroo baay'ee. Kanaafuu maal gochuu qabda? Fudhatteetuma galtee wajjinis rakkattu akkasumas immoo gatiis cabdu haaluma sassiif wayya jedheetiin yaada jechuudha. Yoo nama qabaachuu baattee obboleettii kooyi kana fakkaata gaafin keessan yeroo biraatiin immoo viidiyoo babbareedaa haa ta'u bubbushaa haa ta'u kan nama kofalchiisanis haa ta'u kan nama gaddisiisanis haa ta'u isinii qabannee dhufnaa. Samoona kana jechuudha. Like, share, subscribe godhamee waan haaraa namoota haaraa illee isiniif fideen dhufa jechuudha. Yoo isin koomentiitti nuu fiidii namoota nu bohaarsan namoota nu bashannansiisan jettan warroota haaraa jechuudha. Yoo amileen tortan isiniif fidee dhufa jechuudha. Dhugaa jechuudha. Kana fakkaata. Nagaan nu turaayi. Horaa bulaa baay'ee sin jaalladha sinin kabaja. Yaada keessaniif immoo yeroo bira koomenti keessan laale baay'een bu'aara jechuudha. Yeroo koomenti keessan laalu baay'uma tokko na kofalchiisa jechuudha. Akkasumas immoo keessatti of laala. Namni yeroo yaada tokko namaaf barreessu namaaf kennu keessatti of laaluunis baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu ani keessatti of laala jechuudha. Kanaafuu waa'ee amala kootii irrattis ta'e waan barbaadan irratti yeroo baay'ee hin dallantu yeroo piraangii fakkeenyaaf amma yeroo nani aaru isinis hin aartu jechuudha. Kun immoo waan jiru jechuudha. Ani namoota hedduu jalallee deemee nan laala. Koomentii ana qofaaf akkatti barreessu moo namoota birootiif illee akkanatti barreessu laata jedhee yoo naqee ilaalu hin jira jechuudha. Wantoota gaariirra yoo hojjetan namoota badaa namaa barreessan hedduun arga jechuudha. Kanaafuu sanirratti mee gaaf tokko fataa isin goone jechuudha. Zanaa isin goone walumaa galatti kan fakkaata nagaan nu tura.